akka saree leenca sin argitu asii adurree sin argitu qeenansi sitti dhufa sareettidha iddoo hundatti duttaa si galee kanaafaniyyuu akka ta'u OMN irratti yoo hin dhiyaanne si godhe ijoollee Dubaay keessa osoo ati nama haqaa taate Dubaay keessa waan jiru akka timtuun si godhan ture si galee hadda ijoolleen keenyatu jirtu osoo ijoolleen keenya jirtu ijoolleen tuulamaa osoo jirtu ofii nu ajjeesanii ofii haqa keenya nu barbaadu maal haadha keetti si ajjeesan torban afur imimmaan dhiisee dhiiga bu'aa ture maallaqa kiyya baasee haqa obboleettii kiyyaa barbaadaa ture eessa haadha kee turte yeroo sana eessa turte hanga Hacaaluun addunyaa kana irratti beekame tokko parsantii Hacaaluu 60-70 si beeksisee jira baran parsantii Hacaaluun 100 akka addunyaa kana irratti beekame duutii Hacaaluu du'a obboleettii keetii kana anatu parsantii 60 yookiin 70 si beeksisee addunyaa kana irratti si galee osoo beekte jechuudha hadda garuu ol deebite siifan kana goote siifan kana goote siifan kana goote bakka jirutti kottu jedhime amma kottu jedhe wanta tinaan jedhaa turte nammati natti ergaa turte karaa seeraa miti akkamittiin iyyuu abbaaf haadha isaa qabsiisaan abbaaf haati isaa maal la godhanima abbaa qaba haadha qaba sarittiidha akkamittiin abbaaf haadha dhaqaati abbaaf haadha hukkaamsaa jedha si haa hukkaamsu ukkaamami maal si godhan abbaaf haati kan badii balleesse abdii abbaaf haati maal godhan innaan ishii si duuka siin jedhan sarittiidha osoo haadhaaf abbaa kee jaallattee kanan gootu akkas godhinaan jettee nama natti hin ergitu ani karaa seeraa heeraatiin hin deema yoo danda'e dadhabuu hin dhiisa malee sagaxee keetii miti ani Rahima kottu hirbuun haaseen akka akkaawuntii ani sitti ergaa namatti hin ergine Rahima kottu hirbuu seeni hirbuu haaseen haadhooti ya nagaa waaqayyoo siifa baay'atu nagaa waaqaa siifa baay'atu lubbuu tiyyaatillee haqa barbaadda hirbuun haaseen taa haqa barbaadda nama haqa barbaaddu natti fakkaatte koodee tiyya hirbuun haaseta ela dhiiga mucayyoo kanaa baafna nama tokko akkana jettee mammaa itti akkoon kodur hijaksiittan suuqa hirbuun haaseta ammana qarshii 5,000 ganama koodee tiyya haqa mucaa kanaa dhiiga mucaa kanaa barbaanna koodee tiyya nama mucaa kanaa gufatu natti fakkaatte waan akkoon koo tokko mammaa itti nageenye mammaa itti akkamii akka wagiyya Salam alaikum. Si wallahi man kolfa sina shamira ke sangali kanis. Mucati guruppii kana ergani de guyyaa lama osoo hin guutin guyyaa lama yoo miti bukalee Koi asif koi haasaa ke duraan gaafii qaba koi ummatuma Oromoo kana hundarraan gaafii qaba wallahi. koi ati hirbuun haaseta uummamaa jettu kun hirbuun haaseta Gurbuu seenee galcheera birri. bor ganama qabamada bor qabama hoodeetiyya nama tokkotti immoo kennin akkaawuntii kan hirbuun haaseta maqaa waaqaatiin maqaa gooftaa qabatte kuni mee koi mee umuru ela usse Rahima haasai hubadhe la hoodeetiyya rimni na didee gidduu kan ishi Ofa baasu maqaa gooftaatiin hirbuun haaseni ganama hoodeetii qarshii 500 duwwitti nama tokkotti immoo kennin hinuman gubadde mammaakti akkoon koyyuu dur ishi ajaa'iba jarana hirbuu maaliin namaa seenama akkaawuntii rakkoo maalii qaba yoo kennanire hai maqaa gooftaatiin namicha sana siifuun immoo bara meeqa mana marraa birrii nyaatte isiin tata biraatiif deemte godhattu nyaatta achi teesse waan hubootii siifoon hamma hirbuun haaseni nam tokkitti ittiin kennin akkaawuntii kana hoodeetiyya
Ati akkuma kiyyaa waan hirriba dabdee mucaa kana gubataartu natti fakkaatte. Ay. Gubannee bar torbammee. Seefoo. Wayye. Mee qoy. Sagalee ajaa'ibaa Rakkoo tokko. sanan beekta. Mataanna dhukkubaa'eera rakkoo koo sanan beekta kolfeetuma ol seene. Nan beeka lubbuuti. Seefuuti. Kanaaf iddoo waayinaa godhi hirbunaa seente sadaga amaana. Maqaa gooftaatiin si qabe. Magaakeedha miti eessa jirta bulcheeko? Eessa jirta walaa barannu mee kottume nama dhugaadhaan dhiiga mucayyoo kanaa barbaadaa jiru na fakkaatte taasisi dubbisee ijoollee kottume bulcheeko. Qorqorroo koo isiidhumaan. Wanti nuti achirratti gadi dhiisanii fi karaa yakkaatti nama koofti waan taate. Akka ishii baasee lubbiyyaa akkam jirta nagaa keetiin kenna. Lubbiyyaa Sagalee koo qofa eeggadhu. firii shamarran biyya arabaa jalaa eessi dubbise akkamatti nagaa keedha miti eessa jirta bulcheeko? Eessa jirta? Buchee koo asumaan jira. Haqa mucaa kanaan na gubee buchee koo. Asumaan jira. Baratoomii mucaffee. Bakumaan birrii xiqqoo galchee fiifuu. Barbaade gaafa 27 nan deebisaa fadhii walitti illee argatte. Hidhuma arree 500 qofa yoo argatte. Gaarabbii boru ganama sa'aatii 9 hanga sa'aatii 10 sa'aatii 2 osoo keenya to'annoo jala oolchinaa jedhanii borullee akka kontiroola isaa baaseen deemu. Isteepbii deemuu qabu adeemee nutti argisiise akka inni sirriitti kutannoo fi murannoodhaan itti deemu immoo nullee waan tokko tokko agarsiisaa deemuu qabna sii galee. An kan na dhibu waan takka yeroo hojjetu namni ilmi namaa kuni maallaqa namaatiin osoo hin taane ani amma kana ofiin jechuu hin danda'u. Amman deemee Itoophiyaa irrattis tiraanspoortii baastaa Dubaayittis ijoollee taaksii asiif achi tanqasaaqasan tiraanspoortii baasta. Ani ijoollee kana garee keessa dhufee kottaatti kana baasaa hin jedhuun. Ofii kiyyaa hanga hin danda'e baasee tan sinii galee. Sinii galee. Innaa hadha ammoo kaatee siifan haqa maalii nu baasti ijoollee ganda keenyaatu jiru minaamin maal jechuudha kun? Mama itti lama faamu seefuu majala taa'e qophiileen godha. Kam jirtu obboloota kakoo siifuu nagaa keessanii Ummat jirtu siifuu sagaleen kun jiru. Elaa xiqqoo haasaati wallaahi waayifaa namaati bilbila namaatiin seeni bilbilli koo harka jira wallaahi bilbila namaatiin. Goyaa naasa immoo bo'aate tartara haasuna taraan balleessinaa dhuftanii. Qoyi habibtee tokko qofaa dubbadhee baasaramu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu warreen amantaa birraa? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Siifuu keessan si barreessee ture. Maamnaan deebisne waasaappiin fayyadamtu? Waasappii koo hin gubani waasappii isa Itoophiyaa malee waasappii lama kan Jarman hin gubani. Okay, waasappii kan Itoophiyaa qabattaa? Asin tiktookiidhaan si barreessee ture. Na arguu dandeessaa ree sittaa jameetan. Waa'ee mucattii kanaatiin wal qabataa? No, waa'ee mucattii miti. Mucaa wayii ijoollee keenya keessaa hedduu tokko dhukkubsattee dhukkuba kaansariitiin akka qarqarru barbaannee turre guyyaa qabannee irra silallee Mansuur Jamaalitti meen ture akka mana dubbantee gaafa sana Eenyuun siniin banuu maamaanni qarqarantuudhaa fi mucattiin hedduu. No, ani ajandaa kana qabadhee soon jiru ajandaa biraa keessa seenuun. Ani nama ajandaa borcuu miti. Tokkorraa utaalee tokkotti utaalee tokkorraa utaalee isa kanayyuu ijoolleen ganda keenyaa jirti nuti nama hin qabna nama jedhan sanatti fidan. Nama ruubii kiyya deemu san. Si galee isa kana ammoo nama qarqaarsisu hin beeku. Takkaa idimee koo kiyya keessa nama qarqaarsisee hin beeku. Kono mucattii kanaafiyyuu wanti sagaxoonna sirraa naan jedhaa jiran in argita. Guddaaf xiqqaan ishee jechuudha. Bakka birrii geenyaan haqni ishee erga ba'ee parsantii 80 wanti hundi addunyaan erga beekee bakka birrii geenyaan hiyyeessi waan nyaattu dhabdee biyyaa baate bakka birrii geenya waan siin taate argaa jirta. Waan jirri haasoftu. Kanaafuu ani takkaa qarqaarsa nama qarqaara hin beeku bar mana banee nama qarqaarumaan. Mubaaraktu qarqaara foloo guddaa kan qabu raacheen jira.
Yoon danda'a isa kana fixu malee kan biraatti hin darbuun. Inshaallah maa obboleettiin kiyya kaansarii dhiisii itti dabalee kulaalitiin feeddii haa ta'u maal lagayan dura kana fixaan. Kana gaafa fixe okay. Akka nama dhaqee gastiirra hin ta'a garuu nama qarqaarsisu. Takka nama qarqaarsisee hin beeku. Meesiifan nama qarqaarsisteetti naan jedhan gaafa. Siifumaan ni beekte dhugaa dubbachuuf sirriidha. Nama illee hin qarqaarsistu. Mucaan kun immoo akkuma beektu argiteetti ta'uu danda'a. Mucaan tokko illee akkasuma dhukkuba. Maa obboleettii kiyya hin ta'in ajandaa tokko tuun fixeen nama ajandaa gamaaf gamana dha'u miti. Sinii galee ji'a takka mucattii keenya rarraasiin jettanii viidiyoo hojjetaa jira dhaqee ilaali. Mee dhiira keessan takka dubartii akka kiyyaa miti dhiira keessan tokko narkaa fuudhaati naa fidaati waan kana waan nama narkaa fuutee xumurtuun argaa. Mee naa fidaa dhiiruma keessan. Waa mee kanaan jedhaa jiru argaan jirtu mana hin argine viidiyoo sin erguu hin danda'a. Guruppii keessan jirtu? Hayi. Hin maraadhe immoo kanatti seenaa? Hayi nama bultii qabu, nama hojii qabu, nama mana qabu bara. Garaana nyaattee jennaan mucattii kanaaf hanga kana deeme malee. Saroota bubbuchillaa waan siinaan jedhaa jirtu argaan jirtu? Kanaafuu raachuutti ma honoo heemasni ajaa'iba ijoolleen raachuun jirti. Asliin jira, makiin jirti, mubaarak jira. Jaratti maafi malee ani waan akkasii lakkii wallahi. Daa'imman ni beektaa siifuu mubaarik akkuma beeknu qarqaarsa keessallee baay'ee jira. Dammoo namoonni mata jaraatiin ajandaa jaraa uummatanii jiru si galame. Anis ajandaa mataa biyyaa qaba. Oromoonni akka Oromootti yoo nu qarqarri ta'uu baannaan immoo nuti ijoollee lubbaa booraa mucattii kana akka fayyifannu waan abdii qabnuudhaa fi nuumti waliigallee yoo Oromoon yoo nu gargaare okay. Yoo nu gargaarin immoo nuumti walgeenyee akka mucattiin lubbuun ishee baraaramu gochuu barbaanneetu hundaasa ajandaa qabattee jirta waan ta'eef ogeeshee. Akka ijoollee lubbaa boor jenneerraa mucattiin kun lubbaa boorii ani iluu abbaa boorii kan muggutaa jiruu fi mucattiin kun iluu abbaa boorii maaltu gosatti gasheenaa birrii keenya nurraa nyaatan iluu abbaa boor nuun jedhaniiru yeroo nuti nama qarqaaru lubbaa rumun maaluma. Siifu dhiisi ammaa ajandaa kana balleessuuf dhiisi ati bakka halas hin danda'u jettee miti dhiisa sadanuu naasanii dhiisi. Ajandaa si balleessisuuf gadi kanan beektu dhiisin siin jedhu. Eenyuun buuse? Ofumaan buute. Isheen maa uftee dubbatti kan amma waa'ee gargaarsa namaa haasaa jiru. Isa beekaati ati siifuun beektu ati nama shira gama yoo wanti jarri shira xaxuuf koo shira xaxuuf miti dhaggeeffadha. Ani iluu ta'ee fi iluu qarqaaruu hin danda'u. Jimma ta'eef jimma qarqaaruu hin danda'u. Wallagga ta'eef wallagga qarqaaruu hin danda'u. Gin ajandaa tokko ituun baadhataa jiru du'ee bada malee ajandaa biraa keessan sun amala kiyya kun ani immoo takka nama qarqaarsisee hin beeku. Isinii galee gaafa ijoolleen asii sa'aatii 24 asirra taa'ee iyyu asirratti mucattii kanaaf addunyaa guutuu beeksisu eenyutu mucattii kana garagalee ilaale. Hadha feemasni keenya jira namni keenya jira jettanii nama keessan fidadhaame dhiira keessan ana mucattii kana anatu xabaqaa bita jedhu fidadhaame dhiira keessan. Fidadhaa dhalaa miti dhiiruma keessanu. Kijibdoota. Nani dubbii bocobocuun eenyuun ta'an sirriidha ayaan ijoollee abbaa boru. Garuu waan kana ijoollee teenya isa. Ganda jennee qarqaaraa turre nuti. Nuti ganda jennee qarqaaraa turre dhaqanii qarqaaraa nu jirre. Gaafa sirraachii asirra kaattanii mucattii duute kana guyyaa takka raachiin kun mucattiin kami kan duute kami mee jedhee viidiyoo duwit godheeraaf viidiyoo maa inni maqaan isaa OMN gadhiise duwit godhee mucaan kun garuu hadha ajandaa san jijjiirtanii raachee mucaa dhalachuu keessan isin hin beekne. Takka dhalachuu keessan isin hin beekne. Eessattuu isin argee hin beeku. Isin raachee. Wallaahi meena beeka guyyaa takka raachiin salaamtanaan jedhe. Ani sii qaxxaama. Hayi. Isin ijoolleen biyya rabaa nama hin qabdanii firan qabdanii. Inni isin maanni. Raachuu. Mata gowwaa waan akka beekne ta'e. Masa qabna jettanii raachuun keessa dhufee waan kana harkaa fuudhu ba'a. Qabna jettan miti nama qabna jettanii mee nama keessan fidaa. Kan na wajjin hojjetaa jiru iluu baaborii kan na wajjin hojjetaa jiru jimmaa. Kan akka OMN irratti addunyaan kun beektu kan godhe siifan sinitti fakkaate qophaa ishee siifan wanti siin gootu hin jiru. Saroota akka keessan asirratti taa'een dutu inni hojii isaatiin na hojjetaa jira malee. Gaafa dubbiin kun ni hima.
Mee fidaa nama kaleessatti na nyaataa ture eessa jira don't give up namni jedhamu sun. Share itti naa godha don't give up kan jedhu. Kan kaleessa mana banatee narraa caffaraa ture. Sagaleen koo dhagahamaa jiru si. Ofirraa caffaru maal sirraa caffara ofirraa caffaru achumatti. Sareen sirraa caffartu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkamitti ajandaa mucattii kana jijjiirtan? Akkamitti jijjiirama asiifu jirtu? Eessa dhaxxani ree kunoo erga guyyaa sadiitti ani baay'inaan qabu. Eessa dhaxxani raachee koo raachuu koo. Wallahi laazimani garuu jalqaba irratti manuma keenya seenuudhaaf na seensisuuf galatoome yeroo baay'ee si jala dhufa nan seensiftu. Tarii warraati modereetira keetu nama seensisne natti fakkaate. Hundaafuyyuu iddoo jirtutti rabbiin nagaa si haa godhu rabbiin ati nama jabduudha. Hagan si barerraa wayis immoo hagan si ilaaluu jammarerraa wallahi nama gaa namni kamuyyuu akka sedheen dubbata garuu dhugaa jiru hundumayyuu rabbitu beeka. Ammoo nama dhugaan dubbatuu fi nama akkanumatti laayikii wayis immoo fooloo guddifachuu wayis immoo nama irratti beekamuudhaaf dubbatu akkanumatti hin beeyta. Nama jabduudha. Gimee dheertuu waan qabdu maatii kee waliin rabbisiifa kennaamtu rabbitti sirraa haa qabu. Wanna qabde tokko irratti waan hojjette tokko namaaf osoo hin taane durumaanuu rabbiif jecha hojjetta waan ta'eef jajjabaadhu. Isa immoo nuti nama qabnaa maalii nama biraa maaltu galcha maali isa jedhamu jaallaaluu nu baqiidha beekte waan tokko teessee ma dhaggeeffattee gaafa jettu waan tokko keessaa hin hubatta waan ta'eef iddoo irra kaatanii baay'eetti hin himamini. Ati wanni si baasu maali hojii kan kee akkuma duraanii sanatti bakka dhugaa kan kee qofa qabattee deemuudha. Waa'ee mucattii kana amma ati fidde kana amma bardagatanii rujuu miknaatum jedduu kana kunoo ka waan oofamaa jiru beektan miti waa'ee asiliit akkas baasee raachuu akkas ta'e maali jedhanii kadhaadhaa fi maalii wal keessa lallaaqanii mucattii iyyuu irraanfatan ijoollumti profaayilii keessa kaa'atan iyyuu kasaatii hunda mucattii kanaaf dubbataa waan tokko namni xiqqaan illee ilaalu raasaa turan amma dhiisanii garam deeman raachuudhaan akkamitti akkas jedhama jedhaa jiran yaa raachuun lubbuun jira ammallee jiraatu garuu dubbii dhugaa qabatan sanarra deemutu bareeda malee ajandaa biraa qabachuun gaarii miti garuu ijoolleen baay'inni sanii jiran irraanfachuuf jechuudha beekte saniif atittuma fuufi ka dhugaa barbaadu sumaa waliin jira wallaahi akka gaafa mana mubaarikitti dubbiin kun ka dhufe jalqaba irratti akka gaafa naatee suma jala jira jechuudha. Mucaa kamtu dhufe himee hin beektaa tuulamni akka gaafa dhufe Dubaay irratti mucaa akkasii dhalattoo akkasii duute jedhee jedhurraa kaasee suma jala jira nama meeqa deeme abroosheedhaan illee hin jirti turteen baate waa meeqa dhaggeeffadhaa warras jala jirtan. Warras jala jirtan dhaggeeffadhaa warra kaleessa mana banee na nyaataa ture na yaama kaleessa mucattiin takka poolisa bira deemtee turte sagalee ishee jira. Poolisni mana madaamaatti miti kan duute alatti duute bakka biraatti duute jedhe. Dirigale kanaafuu feemasa keessan nama keessan naa fida nama waan kana baasuu danda'u. Nama qabnan tuulama tolottolee siina bahu namni wajjin hojjetaa jiru tuulama miti. Kookee tuulama miti. Sabboontuun tuulama miti. Taadduun tuulama miti. Masiin tuulama miti. Askaaluun tuulama miti. Baqqaleetti tuulama miti. Ijoollee Jimmaa lama jirti. Iluu Baaboor ana qofa. Arsi takka. Nuti Ormii afur malee eenyuun keessa jiru. Saroota bakka hunda deemtee duttu kun. Kono kaleessa ijoolleen no mana madaamaatti miti kan duute jedhe namichi. Sagalee jira. Kan ammoo maal abbaa keessanii goo ture. Kanumallee baafachuu dadhabdanii waa meeqa nuti goonee mallaqa mucaan wayii maallaqa inni baasu maallaqa akka bishaanitti dhangalaasootu argitanii jechuudha. Ijoolluma tuulama keessaati. Hayi. Narraa yaa gadi yaa. Osoo hin dubbanne hundi keeyyuu raachee jala fiddee raachee koo raachuu dhalachuu keessa hin beekne bakka itti jirtu hin beekne raachuu jala naa fidda. Haqa mucattee obboleettii keetii dhiiste. Osoo beektee bara obboleettii keetiif falmatta. Namni sii falmu hin jiru. Gaafa arrafamtu hoolota mana madaamaa. Distii dhixxee. Distii dhiquun barii kabajaa bara. Shintuweetii dhiquun kabajaa biyya faranjii shintuweetiin hin jiru. Kanaan arrafamta. Asii nama
osoo ati duutee illee bor kana. Bor Balaayinashtu du'amoo, Taadduu du'amoo, Falmattuutu du'amoo, hin beeknu. Sinaaftuutu du'amoo, Umurumallaa du'amoo hin beeknu. Hadha garuu osoo lubbuu kanaan jirtu nama lubbuun irratti du'e haqa isheetu barbaadaa jirtu asii dagattee gagiiftileen. Ashaashaa gedaa'unaa jette. Ashaashaa gedaa'oo, ashaashaa. Wanti isin dhugaa isin hin beekne dhaggeeffadhu waan jiru. Raachuuf aslii walii galanii waan kana dalagan. Kottu dhugaa sii maaqa. Sii galee? Sooddaa maalii namni na dagatee jira jedha raachinas jira. Sooddaa maalii namni na dagatee jira uummata ajandaa itti uumisiin jedha. Asliin immoo kono mucaan inni Dubaay jiru kana maal isaa akka ta'e hundi keessa nuun beektan. Inni immoo maal jedha? Dooktar maali dubbii kun tiktokiin kun sirka jirti miti ajandaa kana nuun jijjiirtu jedha. Jara kana lammantuyyuu garaaf garanaa aslii taasaa asliin kee fuudhee xaa sii godhe kan. Gowwitti saroota karaa ittiin ilmee ajandaa jijjiirullee waggaa meeqa tiktokii kanarra teessee hin beektu. Waliin mari'atanii jijjiiranii jarri. Kan Dubaay asliitti bilbila kan Itoophiyaa akka namni piroofaayila isa kaatu jedhee asliitti bilbila. Sii galee? Gowwoota. Kai. Bari waan jara geemii hin beeknaa bari. Gaafa ajandaan jara dagatamu bakka asliin keessa ba'ee waan maali aslii dubbii balleessitee soddaa dubbii balleessitee jirta ani akkasii siin jedhee maali aslii jedha wana raacheen immoo si galee aslii maali duuba keessa balleessitee gadi balleessitee jirta gaduma qottee barboolla gaffa geessitee jedheetti kaa'ama inni uma bucciu si xaqqi godhuufi soddaa namni dagatee jira geemiin koo ga'ee jira ajandaa naaf godhi jedhee raacheen asliitti ma gurbaanni Dubaay immoo akkasiifan waan kana jijjiirtuuf ajandaa kana jijjiirtuuf aboo ajandaa naa uumikaa maal taate dooktar jedha asii walitti qabatee xaa akkasini achi waliin kaanetti jechuudha xiyyiitiidhaan adda keessan keessa sidha'e. Maayu Gowwaa maa taatu sin hanga yoomitti gowwaa taatan hanga yoomitti nama sin beenne jala fiidda hanga yoomitti namni sin bakka raacheen dhalootuma kee quban qabu. Mucattii duutee jirtu kana mee mucattiin kun ganda kamii duute jedhee viidiyoo sii godhee mee mucattiin kun gadduma kamii duutee jedhee OMN gadhiisallee koomentiitti sii kennee hayaan kan maaliin sin duuka daddabamaa haa isiniin dhala isiniif fakkaate moo ajaa'iba bar yooti mirga keetiif hin falmanne eenyutu sii falma. Mee nan sobee wallaahi na amana ajandaan asliitti kenname raacheenuma xiqqishuudhaan soddaa namni na dagatee jira soddaa jedhaan soddaa namni na dagatee jira akka namni piroofaayilii na kaatee naaf yaadachiisi jedha. Asliin silaa ajandatti jijjiiruun barbaada miti reejarri Dubaay aslii dooktora keenya jedhaa jiru wali qabatee udduu keessan irra sin garaafedha. Saroonni dhugaa seetee udduu sukkummataa sagateen raachee koo hinduu eseeta immoo biyyeen sina nyaattu raachee yoo si fiyyee isin isaa fiyyitanii inni quba sin hin qabu. Eessas hin beeku mee eessas hin beeku soddaa qillee taanii waliin jedha warri wal jaallatu akka sanatti afaaniin keessaa of fuudhee ol nyaatu uummata sammuu qulfii dhugaa sin itti fakkaate. Ishee gowwichoota isin bar umaa watti kan beektanii wanti inni eenyu kana irratti qabeefis wanti inni uummata beelee kana rakkate kana irratti qabeefis beekaati ajandaa godhameeti malee guyyaa dhibee miti ajandaan ajaa'ibaa ta'e giiftarree dammaquu tabtabiina dammaquu warra babaa dammaquu kanaaf isinii galee kanatti gowwaa taatanii obboleetti keessan dagattan. Isinii galee asii siifanitti duutan isin akka siifan akkaawuntii ishee irratti guurratte akkaawuntii inni maa inni mucattii isin akkaawwan asirra deemtu akkas jedhanii mammaaksan jettee asiifachi deemtu sun akkaawuntii isheetu dura gadhiise. Namni garee yeroo uummatu akkuma
Ijoollee namni xabaqaa bituuf jira mee kottaa kan jedhe waammateetu hidhata malee gareedhuma kana keessaa baasee nama garee biraatti hin hidhu. Namni mana takka ijaaru citaa ol saamu. Asumaa fuutee asitti ijoollee hidhaa turte. Argitan duraan eessa turte? Asii immoo adda namni ganda biraa ofiin wajjeesanii ofiin ofiin barbaadan. Isheen nama ganda keessanii fidadhaa kaa. Nama waan xiqqishu ruubiidhuma kiyya nama hojjetu fidadhaa. Fidaatti isinii kenna wallaahi amma sagan. Amma mi'aan dhiira natu waan kana godha kan jettu natti godhu. Si cabacabee harka si cabacabee sitti kenna jechuudha. Si galateeffadhee si gugguufee. Maal akka kee afaaniin asirraa yaa ola seetamu maallaqa ijoolleen taffaa jirtu akka dhiigaatti argaa jirtaa? Wanta ati beektu jiraa? Wanta nuti irra geenye hin beektaa? Hingaa iddooma asirratti tuun dhaabeeyyuu hingaa miknaatu saroota yoo dandeessan ofii keessanii haqa keessan barbaadadhaa. Argitanii jirtanii mucattiin keessan akkasiin ofiin duute namni ajjeese. Dhibbaaf dhibbatti yoo hija qabaatte yoo machaa'uu dhabaatte yoo riba keessa kaate in argita. Barbaadadhu. Ijoollee shamarran akka kiyyaan cannaqin ijoolleen achi keessa nama 70-80 niyyatti shamarran akka kiyyaate dadhabduu akka kiyyaate meerra dhiirri keessan fidaa gad fidaa itti sheernaa godhaatii fidaa warra lafarratti hojjetu nama takka qofa jira nama takka innuu maallaqa isaatiif yeroo isaa nama ajaa'ibaa akkamiiti jechuudha guyyaan galateeffadhuutu jira. Inni giddi asirratti foloo godhatee akka raachee keessanii yoo isinii beekame malee faarfamuun hin danda'amu. Ummata gowwaa, ummata waa tokko hin beekne. Wayii aslii koo raacheen akkana siin hin jenne bara. Xiqqishuu ajandaa godhi siin jedhe malee keessa seeniiti akkasitti tuulamaan arrabsi yoomsi hin jedhe. Maali soddaa qilleetaami akkasitti siin jedhe jedhawwan. Miskiina. Ani akkasitti siin hin jenne bar jedhaanawwan. Uma xiqqishuu si ajandaa naa godhi namni na dagatee jira. Geemiin koo dagatamee jira. Uma xiqqishuu si ajandaa naa godhi siin jedhe. Asliin hanga mucattiin kun dagatamu barbaadaa jira mitiire. Asii fuudhee uummata tuulamaa kana udduu jalaa keessa adda jaraarra xaaxii godhe. Dooktar Aslii kiyya kan waggaa 27 baratte beewaasii haa himu. Eessatti raachee guddiste yaade. Seenaa guddiste malee raachee eessatti guddiste. Afaanii si ce'e wallaahi billaahi. Wayya. Rabbii jedhi sanyiinuma gadaa kan leenca asitti roobsaa ture sana yaadattu gaafa uummata tuulamaa akkasitti mataa gadi qabdu. Sanyii gadaatiin da'uun kan seenaa guddisaa ture malee raachee maal guddisaa turte? Wayyo. Wallaahi laazim inuman salphadhe. Wallaahi. Na kolfisiisee wajjin isaa viidiyoo tokko dhaggeeffadhe ani hin qabu beektanii eenyuusaa waayifaa gidduu kana hin qabu waayifaan kiyya mana keessa na didee ture viidiyoo sana dhaggeeffadhe kolfaa ture jechuudha. Innaan kan na dhibu buchillattiitti xiqqishoo akka kiyyaa kana dugalaana nyaatte malee asii mucattii kana dagatte raachee koo dhiira koo jetti. Inni quba siin qabu. Guyyaa takka komentii kee jala deemee laayikii sii kennee beeka. Viidiyoo sii kennee beeka. Kun eessatti dhadhatte eenyu siin jedhee beeka. Warri feemasni asirra jiranuu warra biizinasa ofii dalagatan qofa. Quba qabaate. Warra biizinasa ofiitiif deeman malee namni quba si qabu hin jiru. Osoo quba si qabanii osoon dhuguma ijoollee mana madaam qimamooche hiran tabtabbiidhaaf isii qophaa'ee jira qubni sii kun wala dhadhaa diddibattee. Tabtabbiif kan qophaa'ee jiru isheedha. Koppilikiif kan qophaa'ee jiru ijoollee mana madaamaati. Amma jarri maa inni ree qimamooche qimamii mana madaan shaamaa nuu ta'anii warra nuu cophan kan jedhamu jira. Saatii geemaa saatii biyyarraa waa sadaqaa wayii kadhatamu akkasi gaafa jarri du'anoo namni quba qabu hin jiru. Gaafa sin duutanii akkanatti gombifamtanii namni quba sin qabu hin jiru. Osoo quba sin qabaatanii maali wanti hojjetamaa jiru kun? Maali namni
Mee maal eessa ga'anii mucattiin kun akkamitti akkasitti du'uu dandeesse? Akkamitti ragaan akkas dhokachuu danda'e? Amma Naasir Dheengadda ragaan hanga yoowwanaa sinii kenname soba jedhe. Waraqaan hanga yoowwanaa sinii kenname soba. Waraqaan lafaa ba'utu jira ganaa jedhe. Kuni ragaa takka. Sinii galee? Kan inni yaa uummata nama naa barbaada ani qobaa jira. Uummata kana hin sodaadha. Haqa jirtu dhaqee poolisatti maanni jedhe kunootuu beektanii kana qabattanii dhaxxanii kasastuun eenyu dhiirti keessan kan dhaqee achitti sodaatee miti kan inni falmattuu darbate. Sodaatee miti kan inni falmattuu darbate. Hin sodaate kaa. Sinii galee? Ishi dhiirti keessan kan dhaqee biiroodhuma hanga dubartiin deddeemtee dhaxxee waa meeqa gaafataa turte. Meerre kan dhaqee waa sana sinii gaafate. Inni gaafatee dhugaa argayyuu dhugaa jallisee deebi'eewu. Dhiira qabna jettee natti odeessiti. Dhiirratti qabdu lafatti na wajjin hojjetaa jira. Dhiirti ati qabdu lafatti na wajjin hojjetaa jira. Shamarran ati qabdu kono guruppii keessa teessee akka kiyya kan ani maraachuu kee jettee mimmaan ishee dhiiste dhiiga ishee boossutu jira. Sii galee? Dubartii ishee akka saree dhattee bakka hundatti leenca yoo argitu itti duttu, reetti yoo argitu itti duttu, qeerensa yoo argitu itti duttu jara miti dubartiin na wajjin jirtu dubartii jajjabduu. Kan maqaan as keessa jiru mee dhaqi ilaali guruppii keessa. Ati dubbii kana yoom dhiistaa? Gaafati qabrii seenteen dhiisa. Sii galee? Komentii kee qofan nan mul'ate sin dhibu? Gaafati qabrii seenteen dhiisa. Asirraa badee jennaani waan dhiise sinitti fakkaate? Waan dhiise sinitti fakkaate? Miskiina walla. Miskiina. Miskiina. Akkasin yaaddanitti immoo akkasin asiif asitti nama hangi gootanii waa meeqa hojjettanitti immoo silaa qaata fixa. Garuu seeraaf eeraan nama deemuudhaan. Sinii galee seeraan hin deema malee akka keessan asii tokko kulaalitii buqqisiisaa, asii ija buqqisiisaa, sinii galee asii qoricha dhugsiisaa. Manaa kimii ijoolleen innaa manaa kimii mataan na dhukkuba jettu achi du'aa sii gadi baasaa akkasitti miti kanan haqa fixu. Dhugaa ilaalee tan fixa. Sinii galee? Akkas jechuudha. Amma mucattiin takka kaleessa poolis xaabaa kan deemte warra kaan irraa jechuudha. Kan inni wal fakkaatu poolisiin mana madaamaatti miti kan isheen duute jedhe. Alatti duute alatti deemsistanii ajjeestanii makiinaadhaan fuutanii ala baastanii akkasiin ajjeestanii hin beekna. Ragaa ijaa jira bara. Ijoolleen sun ukkaamsitanii jirtanii. Mucattii ukkaamsitanii jirtanii. Mucattii isin argite. Hin quban qabnu isin fakkaate moo? Manni isin itti duutee fi bakki isin itti duuteef poolis xaabaan daqiiqaa 4 daqiiqaa 5 olirraa fagaata. Bootaa isin itti duutee fi poolis xaabaan sun jechuudha. Isinii galee osoo mucattiin kun hin duune ofiin of ajjeeste maal abbaa keessaniitiif ragaa dhossitu? Mee maaf ragaa dhossitu? Ragaan takkittiin mucattii kana ilaalchisatu hanga yawwanaatti hin argine. Ragaa takkitti mee raguma takka namni waan akkasiitti duute kan jedhu namatti immoo hin dhibu. Raguma tokko dhabne bara. Wanti nu cannaqee jiru raguma mucattiin kun ofiin of ajjeeste jedhe tokko dhabne. Abdiin dubbatee bara. Ani qobaa jira. Maanni maqaan isaa Naasir. Ani qobaa jira. Dhugaa jirtu dhaqeen himaa. Nama naa kennaa jedhe. Hin jiru kan nama keessatti hin jiru. Siifaneessa sinii fiddi. Hin jiru namni keessan horrachi warra farshootiin fi biiraadhaan fi saandawichii tokkoon buluudha. Biiraa takka saandawichii tokkotti bultee na tsaxxi gootaan. Ijoollee achi keessa jirtu jechuudha. Eessaaf hin naree nama aboo dhaqi gurbaa kana bira dhaabbadhu namni jedhamu hin jiru. Ofiifuutti garagaltanii siqqi gootaniin. Osoo dooktarri dhugaa isinitti himtu, osoo dooktarri dhugaa isinitti himtu mucattii falmattuu sana darbachuu maal jechuudha? Na sodaatanii gaaffii kiyya na sodaatanii asii mana banachuu jechuun maal jechuudha? Akkamitti isinitti himaan warra sammuu qulfii kana baxabbaxee isin obaasu? Mee baxabbaxee isin obaasu? Isinii galaa? Okay, dhugaa argitan immoo siifan dubbiin kun soba jedhee nama naa mormu mee lakkoofsa tokko barreessi. Soba mucattiin kun ofiin of ajjeesti namni naan jettee lakkoofsa tokko naa barreessi si gashaa. Nama na mormu barbaadamu. Nama na mormu. Hawwineetiin qalladin nama na mormu hin barbaada. Dubbiin kun soba jedhee nama na mormu hin barbaada.
Mucattiin kun dhugaa dhibbatti of ajjeeste nama naan jedhu. Fida. Sheer godhaa koppiliin godhaate. Namni mucattiin kun ofiin of ajjeeste itti amanaan jettu natti himaa. Hin jirani. Nama mormu naa fidaa. Waan sin argitan anillee arguu barbaada. Erga akkas ta'e utuu haqa keessan hin ergatin inni si raachee jala duttanuuf maalire raacheen maallaqni raachee ko tuulamaaf hin galu. Wanti raacheen argatu tuulamaaf hin galu kiishi sagala malee. Garuu kun hadha yoo asirratti dhaabbate duuti kee hin dhaabbata. Suma kan diizatuwa. Sini galee yoo mucattii kana asirratti duutni kun hin gaayoo jenne kana booda Kadijaan hin duutu, Seenaan hin duutu, Boontuun hin duutu, Taadduun hin duutu, Masiin hin duutu. Si galee Hawwiin hin duutu. Haliimaan hin duutu. Si gala garuu yoo taadhaaf han qabattee asirratti calli jette baa'u waanni miidiyaan gabaase sana yoo hin dandeenye maal haadha sii gooti. Kana booda tokkoon kee kulaalitiin kee falqaqqe godhamte manni yaalaa keessanii achi jiru ofiin of ajjeeste jedhee poolisiitti riippoorti sii godha. Poolisiin naqee imbaasiitti riippoorti sii godha. Imbaasiin chawusiin jedha. Dhumate kana hojiin kee Dubaayin keessatti jechuudha. Sini galee birriin kun hundi kennamee falaqqaqamee waa godhaa jiramu immoo ija baasanii kulaalita keessaa baasaniiti. Kulaalita keessaa ba'e ija keessaa ba'e sanatu gurguramee gamaaf gamanaa falaqqaqamaa jira. Wanti hundi cuccufamaa jira jechuudha. Asii yoo nuti deemne cufame, yoo nuti siin deemne cufame, asii yoo nuti deemne cufame. Irraa nuti kanarra utaallee jennu achi nuti cufame. In argitanii ka waan ta'aa jiru. In argitanii ka. Isin qoy Dubaayin keessa namni hin jiru. Dubartii jarri nutti erganii nu fattansiisan utoo argitanii. Kunoo anas ga'een jira, kunoo poolisii bira jira. Kunoo mana yaalaa akkasii jira. Ilaali akkasitti akkas ta'ee jira. Kunoo siin jettee si amansiisuudhaaf wanti jarri hin hojjanne hin jiru. Sini galee wanta ittiin buchillaan asirra deemtu tokko immoo nama wajjin hojjetaa jirtu ekelee wajjin hojjetaa jira ekeleen wajjin hojjetaa jira jettee xalaata ijoolleetti bibbittee tokko itti dawwalee mucaa wayitiin nuti birrii 600 siif kennina waan hojjetaa jirtu kana dhaabi jiru. Ana mucaatti na hamattee mucaa ofirraa dhiibdee dhugaa mucayyoo dhoksuudhaaf information kan isheen fudhatte mucaarraa fudhatte qarshii isaa aarsaa godhee yeroo isaa aarsaa godhee magaalaa kana hunda keessaa deemee nama seera beeku nama jara qabsiisuu danda'u nama ootana silaa dubbii kana bakka tokkotti baasu mucaan anaa waan ta'u hin beektu anatti mucaa hamatti mucaatti ana hamatti jette kana akkas jette dhugaadha bakka dhugaan kana jettee dubbatte. Don't give up. Mucaa seenatti ergite sun daqiiqaa kanatti birrii nuuf ergaa jedhee si galee ijoollee keessaan irbuun haaseenaa akkaawwantii wayii naa ergaa amma mucaa qabsiisu kan jettee akkaawwantii ijoollee irratti ergaa turte. Ijoolleen immoo maallaa godhu maal siifan atoo reef akka mana kana hiita. Reef guruupiin kun hidhama. Akkaawwantiin kun eessaaf ba'e jennaan rifadhe lakkibboo akkaawwantii kanaan hin beeku jedheen. Mucattiin Rahimaa jedhamti kun as jala jirti. Sagaleen ishees jira. Sagaleen mucattii ofiin boontuu kun irbuun haaseen akkaawwantii wayiin si ergaa. Kunoo Rahima kottuu seen namta ka jalaa gabbu'aa dubbattu. Namta ka fedhii keessaniin bu'aa. Fedhii keessaniin gabbu'aa waan siin ijoollee godhaa ture. Ergadhu. Hinde hattummaa isheetu beeka malee ani akkaawwantii isheen ofii isheetii fi achirratti gadhiiste barkanani anillee achirra gadhiiste. Ishee gadhiiste dura garee kana fuutee dhattee iddoo biraatti hiite ishee gadhiiste. Kanarratti kanani gargaarsisaa jiru. Ooy asirratti immoo waan si dabala. Achumaanan inni maalan jedherre mucaa sana ofirraa dhiibanii waan mucaa sana ofirraa dhiibanii dhugaa dhoksanii jette achumaanan akkana jedheen. Mucayyoo wayii Ameerikaa irraa hin jedheen obbo Fiqaaduudhaan. Mucayyoo wayii Ameerikaa irraa maal isin gargaaru naan jettee keessan dhuftee na dubbistee hin jedheen. Keessan dhuftee na dubbistee okay wanti nu gargaartu nama as keessaa qabda jedhee ani gaafannaani eeyyan bakkeena nama hojjedhu kana nama biyya Dubaay jiraatutu jira isinan gargaara jettee achumaan siifuudhaan walitti fideen jedheen.
siifuudhaan walitti fidee siifuu wajjin dubbatanii nama nan qaba. Mucaan immoo siifuu fi Naasir wajjin haasa'anii ani dadhabee dhugaan baasa nama naa kenni jedheeni siifuudhaan nama naa kenni jedheeni taargaa hanga taargaa abdii dirasii kennee fi lookeeshinii ergee fi yoo siifuun dhattee micayyoo ta'e lookeeshinii ergitu micayyoon dubbii haa garagalchituu waan goote mooji mucaan siifuutti as garagaree micayyoonis achumaan booddanyoonni hiyyanaa dawwalanii dubbii kana keechan seeninnaan jedhanii jettee micayyoon nu jalaa baddee informationii akkasitti nu harkaa baasanii siifuunis hin jedhe gala siifuunis sababa kanaaf mucaa san baasuu dandeechiin isin hin jedhe akkasuma amma sitti hawwinee gaafati mucattii kana akkanatti shakkite no an akkasitti shakkitan jedheen gala gaafati mucattii Ameerikaa kana fiddu maalin siin jedheen gaafati mucattii Ameerikaa kana fiddu maalin siin jedhe jalqaba jarri nutti erginu jette eenyu akka ta'e jara kana akkamitti beeknaa naan jedhe shakkee hin ta'u jedhee ittiin haasa'uu didee aniif mucattiin na arrabsitee na loltee yoo akkuma xicanna qabdu xicanna qabadee mucattii kana utuu sodaadhu itti seene halkan saa sadiitti naaf barreessee maanni maqaan isaa Naasir naa barreessee siifan dhugaan jirtu na bira jirti ani qobaa koon jira jarri guruppii hin qabanii maaloo siifan nama naaf qopheesse jedhe mucattiin Ameerikaa irraa hawwineet fidde kun immoo ani naman qaba Dubaayaawii ajaa'ibaan qaba waan barbaadu qophaara nu jetti isinii galee kanaafuu ani mucattiitti yeroon sii dawwalee rabbii jedhiiti kunoo Naasir akkas jedhaa jira naman qaba naan jette mitiin jedhe naman qaba abshir rakkoon qabu naan jette tole jedhee yeroon Naasiriin itti bu Naasir ganama galabbaxame miknaatu isiin dhaxxee jira abdiitti himtee jechuudha. Ishiin immoo achumaan badde micayyoon gaala. Sababa kanan isin hin jedhe. Siifuu dhiifama waan maal siin jette mee ofiin boona gaggeera. Ishee dubbadhu. Erbuunaa seenee birrii 5,000 galchitaa naan jettee ani garuu qarshuma na burqaa qabuun galche. Akkaawuntii kana anatu gadhiise moo dura siitu eenyu kaa fudhatte akkaawuntii kana? Siifuu kinoo ofiin boontuun barreessaa jirti ol galcha ana lafa oloon irraa deeffatte ta'uu noolu galchuu hin danda'u. Ol galchi. Dhufteerti. Eessa jirti? Kinoo barreessaa jirti. Okay. Ani galchuu hin danda'u. Raayima dubbadhu. Akkaawuntii sana eenyutu kenne? Meerren jirtu boontuu kan jedhu qofa jira ummuu masree kan jettu qofa jirti. Siifuu an akka TikTok. Kinoo akkana jettee barreessaa jirti laa ijoollee sheerii natti hin godhinaa. Ijoollee sheerii natti hin godhinaa warra harkaa warra harka warra gumaatti na waamina qarshiidhaan lubbuu warra qarshiidhaan gumaa kinooti laa barreeffama ishee screenshot si godha azartee jee barreessaa jirti. Mucatti kana nurfaa fudhadhumee dandeettii qabda nu keessaa baay'ee. Obbo Fiqaa dooluu galchaa dhugaa barbaanna waan ta'eef nu galchaa ofiin godhu. Roometi Rumaana dubbatu Raayima maal siin jette? Wayyaa tokko dhiifama dhaabbadha. Mucattiin kana dubbatu. TikTok irraa kan bee dubbanne na beektaa siifuu sitti meera waan ta'eef waan keessa jiru beektaa waan ta'eef danuu dubbachuun fedhu akkaawuntii naa ergite. Akkaawuntichi naa galuu deennaan eessa jira innaan biyya jira naan jettee qarshii galcheeraan. Dura immoo siifan akka meedhee dhufee si gaafadheen tureyyuu. Akkanii akkaawunticha boodannaan sitti ergu. Ani beeku siin jedha. Kunaan jettee ati. Bakka. Dhiifama meeqisee tokko sagaleedhaan ayyaamaa oggaa dandeecheetu waan seentu ta'e ofiin boontu oguma dhugaan si harka jira taate too kaleessi wanni dubbatte sun dhugaadha itti erga amante amma koottu bakka siifan jirtutti ta'uu baannaan garuu sobduu fi gantuu akka taate atis hobbeeki oo dhugaa qabaatte immoo koottu gadi baheetti dubbadhu asirratti kanumas hin jechuu barbaadaa galatoome. Akkasii qarshii ishiin illee kinoo qarshii isaa aarsaa godhee jettu kinoo namatu ergeef ijoollee garee keessaa dhattee ergisiiste. Jaranaa kaleessa illee nagaa gaafii ishiin nagaafattu siifanitti sheerii godha. Gaafii na ilaallatu siifin deebisa. Gaafii na ilaallanni garuu siifanitti sheerii. Birriin eenyutu ergama hawwinetti? Birrii akkaawuntii eenyutu ergisiifte? Ani hin beeku akkatti ishiin ergite. Eecha akka goote akkamitti akka ergite ani mucaadhanis walitti naffinne kan mucaadhanis walitti fidde siifani kan wajjin dubbatte siifani qarshii kan dhattee irraa fuute ijoollee garee keessa dhattee irraa fuute achi as deebiteet immoo mucaan qarshii isheetiin kana godhee mucaa dhiibbame mucaa doorsifte mucaa akkas goote jette kaleecha kana hundi kunoo mana
obbo Fiqaadutti kana jechaa ooltee jechuudha. Kanaaf namni hoo dhugaa qabaate ani dheengadda gaafa akkanatti haasa'anii mana Oromoo waaniititti siifu ragaa shayyoo qabaatte sadirraa hambifadhu lama nu dhageechisiisi. Si amanee si faana deemna. Ofiin boontu ragaa shayyoo qabaatte sadi ol keewwadhu lama nu dhageechisiisiin jedheen. Jennaan siifuun lama miti 50 ol nu dhageechisiiste. Ishiinoo keessaanin siif erga Oromoo jetteen ergiteef erguu baatte ani hin beeku. Garee keessaa immoo isaantu na baase kan jette siifuuni deemnet iimeeliidhaan feesbuukii poolisoota Dubaay jiraniin imbaas irratti afaan Amaariffaa barreessu Amaariffaan kan afaan Ingiliffaa barreessu Ingiliffaan kan Oromiffaa barreessu Oromiffaan isaan jalatti dhiibbaa goonee barreessine iskiriin bilbila san han barreessine san koppii goonee garee keessatti gallakkifnee dhaqaato dhiibbaa irratti godhaa irra deddeemnee dhiibbaa goone furmaata argata. Oyi siifu furmaata argata jennee dhiibbaa kana gaafa goonu dhuftee barreeffama kiyya irratti hayi qubee jettee barreessite achumaanani ofiin boontuu jedheen gaafa duraa ittisin hima mucayyoo tana gaafa duraa dawwalee tan akka obboleettii tokkootitti bii kanatti seenna jennee gaafa karoorsinu ofiin boontuun jedheen waan kana gaafa hojjennuun jedheen waan sadiirraa bilisa ta'uu qabnaan jedheen waan sadi sun kaminaan hin jedheen tokko viidiyoo abbaan fee dhufee waa'ee mucayyoo tanaa yoo dubbate namarratti viidiyoo duuyit gochuu lama ganda namaa taaggochuu sadii amantaa tuquu waan kanarraa bilisa gaafa taane qofa dhugaa mucayyoo tanaa baatii gaafa kara gandaa dhanne gandaaf ganda walitti nu sababa ta'uun barbaadu balaa keenyan balaa intala ebeluutiif gandiif gandi walitti bu'e jecha jedhamu hin barbaadu waa'ee amantaa immoo balaa ebeluutiif amantaa wal tuqe jechuu hin barbaadu waa'ee duyitii walirratti godhuu immoo nu nama tokko hin jedheen namni tokkichi sun dhugaa barbaanna taanaan waan sadi kana gochuu hin danda'u namni tokko waan sadi gochuu hin danda'u waan dhugaa barbaanna taanaan sagalee keenya dhufannee dhugaa qofa barbaadu gandaaf ganda walitti buusna taanaan kara gandaatti deemuu dandeecha. Amantaaf amantaa walitti buusa taanaan gara amantaatti deemuu dandeessa. Adaraa yaa obboleettii koo na hangafuu dandeecha. Ani si hangafuu hin danda'a. Adaraa waaqaa lafaa jedheetan duursa odoo dubbii kanatti hin seenin dawwalee fi itti haasa'e. Ofiin boontuu jechuudha. Ani kanatti haasa'ee daqiiqaa 30 maksimum osoo hin turin viidiyoo ishee ka tokko irratti duuyitii goota. Gaafa amantaa gaafa jirtu musliima gootanii gaafa duute gattanii jettee hojjette. Dhaqeetan ammas ofiin boontu amma maal wajjin haasofnee dhufne. Gandaaf ganda nu namaaf ajandaa ta'uu hin barbaannu. Namni nuuf ajandaa haa ta'u malee jedheen ammas itti deebise mucayyoota. Dhuftee naa dawwaltee maal naan jette hawwineet naan jette ani siifan irraa dhugaa mucayyoo kara siifaniitiin hin baatu naan jette naa dawwalte. Akkamitti hin baan? Hin baatu miti. Ka jennee biraadha barreeffama sanitti sini deebi'e barreeffama san irratti dhuftee hayi qubee jettee barreessite. Ofiin boontu nama tokko irra barreessuu dandeessa taanaan dhaqii barreessi. Keenya kana dileetii goonetti keessa fudhannee dhannee jara jalatti barreessina. Nama mitiin jedhe seexan waan gaarii godha yoo ta'e deebite qaachumaan naxxee siifan ofiin boontu akka kee kana garagaruu diddeef hawwineet irratti maaliif nama kana hunda keessa hawwineet irratti maa xiyyeeffattee jetteen isinii kan nu ajjeese isinii